achiin gizeen taa'eet inxanu haati faatee kun achi gama sana teesse kaatee gama teesse bilbila haasotti suudinaan bilbila laaqxe sii galee qoyin suudinaan jedheen meeshaan as jalaa qaba laalii gama fooqii bayeetiin dhufaa mana fincaanii deemee jedheeni achumaan illim jedhee bilbila kiyya cufadhe kara mana kiyya maaliifin akkas godhe waan haati faatee na tuffatte tanan nama magabbasa jettee piraankiin itti hojjedhe jechuudhaan rakkadheeti miti dila maallaqa dilan qaba boorsaa keessaa gaafa sana jechuudha shoppingiin deeme ati immoo hin beektaa giraandi mooliidhaan waa bitachuu deemna sirrii beektaa giraandi mooliidhaan waa bitachuun deeme kophee bitachuun deeme nan dhabe achiin akkas godheetiin biraa dabe kun piraankiidha malee farankaa dhabuu hin jedhamu gizee hundammoo namni akkasitti sittiin hojjetu piraank dhuu dabarfate yaa dhalitoota ani guyyaa san jechuudha tuffiidhaaf osoo hin taane tokkoffaa waa binnee suuqaa bayaa jirra jechuun sapiraayizii namaa wayii biteetiin wannoo bayaa jira ammas waan biraa bituudhaaf ol dabarfanne yeroo san siduunaa fiddee gaafachuu dandeessa jechuudha waan biraa bituudhaaf ol dabarfannee kaanee wanni gaafanne sun dhabnee jennaani siduunaan kootu bakka asteenee boqannee kaanee deemnaan haan jetti durumaayyuu jechuudha nu gadi buune nyaachaafuu gadi hin buune ammas ammaaliif didee sii achi dhattee ta'aas nama meebii kophaa hin jirtu nama wajji jiraachuu dandeetti ansi jammir nama kophaa hoteela keessa dhaqee ta'an akkamitti hoteela keessa kophaa kan keetee ta'e waan nama wajji jirtu ta'e seertii kan keetii jecha anuma meeqa dheengada na argee dubartii wayii wajji deemaa jira karaa kanarra walitti dhufne waa wal gooneetii miti seertii isaati jecha dhugaa dubbachuuf nagan jenneen karaa irra jala goree bita darbee jiran mooraalii namaa eeguun jaalata. Namni namaa gizee jiru fi gizee waan adda ta'uu danda'a. Namaa wajji jiraachuu dandeetti yoo dhufee sibira taa'e takka namni sun ni qaanfata beena siduunaadhaan ni dabarfannaa jennaan. Nyaataa jira suudiinaa waan beeku. Siduunaan dhugaa dubbatu dhagahi. Dhugaa dubbatu. Siduun ammaanuyyuu kophaa kee jirtaa jettee si gaafattee bar yeroo siddi deebitu bar dhugaa afaan isin hin dubbatu malee fatii kophaa kee jirtaa jennaan kophaa kiyya jira jettee na tummaanu kophaa hin jirtu beenan jedhan fakkeenyaaf chiikii affeeruu dandeettaa nama dhuunfaa kan keetii affeeruu dandeessaa sirtu dhageeffadhu waa hedduutu jira akkanumatti dhufanii nama bira taa'anii nama fakkaatanii taa'uu bakka birootiif bayanii nama fakkaatanii taa'uu jaaladhu nama. Fakkeenyaaf injiraan hunduu hajaa mataa isaa qaba. Saanii jecha seertii keetii jecha beena jedhee isii ol dabarsee meeshaa sarlaallee kaanee si gad deebine. Si duudhaan oduu si biran taa'in kophaa kee jirtaa jettee si gaafatte. Si galaa miti. Saniif malee nama tuffachuudhaaf miti. Namni nama ta'ee dhalachuu bichaaf naaf gayaan. Gabbash Oromiyaa keessi galee. እንደዛ ነው ከናፉ አንጊዜው እንደማሊፍ ሲያታለላ ፕራንኪን ስልክቶ ጀደጋ ዱለ jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kama akkuma isaan buna dabalanittu iyyuu andharootuma kiyyattu iyyuu yoo kiisii kiyyaa waan qabne obboleetti tiyyaa waliin gabbayee uteela dhaqeen taa'u kiisa kiyyaa waa yoo hin qabaatin guyyama san iyyuu an ol baasee buna nan kanfalaa yoo waan biraas dadhabe kan ofii kiyyaa dhuge ni kanfaladee birrii qopheeffadhee namicha waamnee sanuyyuu gaafannee meeqa jedhee gaafannaan namichi hagana jennaan bakka nan kanfala jedhee buna lammataa dabaladhe malee fatii akka kanfala jedhee buna lammataa san hin dabalanne birrii afoo keessatti argite ol baasee laakkayeeti jechuudha. Amma kaan duqeetaa kaan bassoodha ishee dhageeffadha amma akka gootan isin kuni lammata waliin attaallalina ammas isin kana dhugaa rabbiyote yoo iluu wayii biyya kana dhufee mucaa biyya kiyyaati waan fedhes taanaan wajjin gabbaa'e yoo hasoon dhufee akkas isii waamanii achi waliin ba'e malee bakka isiin teetten taa'u dhaqe. Waa'ee sanarra waa'ee biyyummaatiif waa'ee namni namummaan gahaadha. Amma isin kuni akka nama wal tuffatu akka nama wal cabsu akka nama wal xiqqeessu yoo taatan sheemna waa. Kanaa jennaani walittis dhiyaattanii kabajas walii gootanii miidiyaa irratti haa ta'u lafatti haa ta'u wal kabajanii yoo jiraatan bareedaadha.
No, no, amma yaa jalqaba dhageeffadhu gaafate dhageeffadhu gaafate. Inni jedhu si galee kanaaf narraa fagaatti. Ani immoo unkaan haadha faaxee miti ani saahiba takka dhala hin qabu dur ture nan dhiise. Saahibni koo Suudiinaaf jaartii Mubaarakki maaliifi ani nama takkaa wajjin hin deemu hin dhalaa si galee ani maraattus miti fayyaa qaba si galee haadha faaxee gaafa dura isiin dhuftu Hamza kan hin taazzabee ilaa irraa dhugaa yoo dubbadhu jettan ilaa irraa taazzabeetti gubadheetiin dhiise si galee sin affeera yeroon sin jedhu shin jedhu akkaan hin sodaatti dhugaa isiiti maaliifi isiitti sin faradne nama isii gorsu jira isii wajjin deemu. No, Fatia sani miti wallahi rabbina raga na dhageeffadhu fatu wallahi rabbi la Hamzaani ila ma khabira hafe jechuudha Hamzaan ijoollee keenyattis ni dhiyaata aslittis reeddittis ni dhiyaata wallahi billahi isaanii wajji gabbayee shaayibeeti keessa taa'een beeku yoo ata dogongora keessa ta'e asliidhaaf reeddii waliin guyyaa takka ani inuma hin jaaladhu namaa waliin ala bahee waa nyaachuu takka amma hiriyaa ani jaalame namatti hiriyoomuun fedhu namni bar waan naan hin beekne jira bar namatti hiriyoomuun fedhu Fatia namni sittis nan gorsu namni turraalee nan gorsu wallahi argaan jira kaafteeriyaatti nama hundaa wajjin deemtee bashannanaa jirti si argaan jira ani yoo maal ta'eetan maaltu narraa irratti akka atis akka ijoollee biyya kanaatti haadha firoonii fi haadha seenaa taate malee namni hundi kan mee namni hundi kan mee viidiyoo ka gabbaasee agarsiisu gaasuu waliin deeggadda gadi baane mee namni hundi kan asullee taate hiriyaa keetii miti wajjin hoteelas affeeramnee jirraa miti gaafa deeggadda kan namni biroo hiriyaan kiyya laal ani hiriyaa dubartii numa hin jaaladhu hiriyaa dubartii irraa harka dhibba keessa afaan hiriyaa dhiiraa naa wayyaana. Ani amma namoonni asirra jiranii mee garaagaabaa iluunfaas na argan qobaan hoteela kiyya deema qobaan bashannanaa qobaan suuraa deemee qaa maaliifi haan hin danda'u ani fayyaa qaba sii galee namoota baay'ee na jaallatan qaba garuu namuma na beekutu maraattuu jedhee naa sayyame ati kanaa jettee gaaf takkichallee jechuudha yeroo hunda si beellamee si dhiise yeroo nama biraachitu eenyu gadi ani immoo abbaa fedhen caala biyya kana keessaa wallahi isaan kaaja'u dhiiraa fi dhalaatu kaafee walii beellama isin lamaan maaltu waliin isin tinqe kana dhabeeyyan amma fakkeenyaaf anaatu intala dhalaa takka kaafeetti wal agarra jee tarii beellama tarii intala dhalaa takka isa gabbaan hogaateettiin ala wal agarraa jaa fakkeenyaaf isin lamaan maaltu kana laala siin jechuu amma miti bartureera ani ammas ta'uu boris ta'uu saahiban barbaadu ani Suudiinaan kiyyanaaf jirti fatoo kiyya dhageeffadhu ani maal jibba beektaa nama nyaachisanii ka'anii deebanii hin jiraa miti quba guddaan si xiqqoon si nyaachisanii ka'anii quba guddaa laagaa ka'anii kootuu baasisin jedhan san ansan sodaadha duuti kiyya takkaffaan san Suudiinaanis na beeku takkaa namaa wajjin duuti kiyya takkaffaan sanii lammata yeroo kuweetiin keessa waggaa meeqa taa'e waggaa 10 taa'e waggaa 10 keessatti wallahi billahi hiriyaa dubaraa takka hin qabu maaliifan dubartii waan keessa koo madeessiteertuuf ana dasee godhus ta'e hiriyaa dhiiraa ani sakatee amma maaliif qobaa deemee bashannana maaliif ni wajjin ani nama barbaadee si galee malee nama wajjin walii galuu ani bakka namatu sirra narraa si gorsee bakka eetu sanitti dogongorteertaan maaliifu amma akki goonu dhageeffadha waan an sin beekne caala sin beeku ati jechuun yookaan kan shaamutee miti zinaa daladdee miti hattee miti hamattee miti maybe online makan irratti ati gatii haasoftee kolfitee wanna jettuuf jecha namni maraattuudha siin jechuu danda'a sana yoo taate ani sirraan beeka argitee si argaa jira argitee namni yookaan akkanaati jedhee waa hedduun si himuu danda'a jechuudha maybe maaliif ani sirraa argaa jira kanaafu wanni namni sitti na gorsuus hin jiru namni sirraa na gorsuus hin jiru maybe jiraachuu danda'a namni ni jira jettee ati yaadus jiraachuus danda'a gin ammoo gorsu namaa sirra nam Fatia maal dhugu jirtu sa? Fatia maal dhugu saanu wallahi ilaalaan ture waan Desi. Murtee fitte dhortuun waan jabuudha ta'ee mudataale wali tare Kebara wanti cuqqaalan naqattee dhugu jirti. Waan muduraa nutti hin dhugin jeetiin. ati namaa yaaddaa bar beebii kanaaf dasna jettaa bar اسكت وصل الداس ومبيبين جديد fayyadu beekaa fi aannan naafsu iluu maafi naafasisee ani isaan beebii jedhuun qoy انتهت
Mucaan ko way mucatti kana akkanuma sobeetiin waliin jiraataa jira ana onnee irra jaalatee jedhe bar akka nama nan beebi yeroo jaalatu bar. Nama saddeettu si arraabe. A'udhu billahi ilu si jaallata. Ana gaafas ofitti haada kaan kwaan ilu miti. Haasoon gaafa si jaallati haadan ofitti kaasiin jedhe bar. Haasoon si. Yoo haasoon haadha faatee fuudhee Oromoo dhaggeeffadha. Haadan ofitti kaa uffanni isaan qorqorroora. Si biasoo ka isaan marii wayii qabdu moo qabu dubbiitti. Nama rakkadhee bar. Hamza maaliif jaadha faatee dhagaa Ameerikatti rakkattu. Nama ollaa kee jiru dhiifte Ameerikatti maal goota rakkatta. Hamza lubbuun barannee dhiisaa lubbuu baratu. Maal jechuu? Hin beeku waan sana. Hamzaani faatee gizee roomaantikii hojjetanii ol gangalchanii. Allahu akbar. Ani bara akkuma ati bara gidduu bakka hin jira miti barranyaa si kaayanii bakka gidduu goolii hedduuti bar gizee haasoftu bareechite. Yeroo isa gaggalchamu ofii gangalatti garuu. Akka san barbaadeen dhabe jedhe Hamzaan itti hin buune. Ani marti fuudhiin an fuudhu barti tokkuma irratti nama fuudha malee lafan nama fuudhu. Maafee torqu dura bara. Abboon cidha eegaa dhaqee gaafa kaan yaati baate wambarii fudhattee mana biraa jirti. Wambarii maali? Wambarii maali akka keessatti yaadda naa baasu dura sochi kune wambarii maali? Wiilcheerii garuu haasoon rabbisaa haasoon wallahi haasoon kun miskiina sinii galee maaliifi bakka hanga jiru inni asqanaanna'aa jiran miskiina bade miskiina wallahi laazim rabbi sirraa jaallatu ati haadha baate Amin jadi wallahi amin jadi dhiirri meeqa sirraa deessitee wallahi mucaan kun rabbi jedhiiti yoo maraate jette intala Oromooti jedhee intala Oromooti jedhee wallahi yoo maraatte boru nageetti maqaan nagaafata seenaan nagaafata jedhee mucaan kennamuun si jaalatee rakkattee atu rarraatee akka daa'imman diisoo kan hin beeknaa dhiisin waan beeknu. Baasii guuteetiin jedhee dhumarra dhaabattee taatuyyuu. Ati seenaa galmeessitee fatiyaa waggaa 5 kaayiroo jiraattee waa takka hin tuqinati. Waa takka hin tuqin jedha barka rabbi jedhiiti isiin bari odoo waan kanamaaf salaatamu ta'e suuraa namichaati salaataa turte bar. Varjiinii qabdi fatiyaan diisi. Sanillee. Varjiinii qabdi jedha bar. Kama isiin duratti talagan. ani akkami mi'a malliki Maal Hamzaa waa'ee varjiinii danteeti maaliif beeka Hamzaa waa'ee luka dante lamaan jidduu maaliif beeka Hamzaan inshallah keer inshallah. Ragaa akkami siibaa Hamzaan maal jechuu fatiyaa? Lokanamaa Koo maal jechuu akkami ragaa siibaa varjiiniiti akkami? ragaa tamni siibaa inshallah. Sakanaan baatu. Durgummaa laala Hamzaan achitti. Ani mara bawa gara ogeechi fayyada goote namitti subhanallah. Waan maraa Hamzaa meeqattan koo inni doktora Varjiiniiti. haasoon jiramoo haasoo dhagaarta Magaa kaayiroo kana jiraatin beebi. Hamzaa ragaa fa'iif kaawwan argite My moo? love. Hamzaan kun akkami amallisaa beeytanii waan Mama takka jaamale. Hamzaa hara amallisaa akka beeyta jaalala tana gubbuma kanaan akkana nama kaasee nama biraa deema malee jaalala taan hin beeku Hamzaan jaalala achi gadiisan nama haadhii nama haadha waan akka keessan ittiin seenu. As gubbaa tananni beekaa achitti immoo itti sa'aan hin geenye gaafa sa'aan geesse nama takka nuti bira baane dhuufuu nurraan jettu qilleesse. garuu dhugaadha Hamzaan bare wallahi namni dubartii wajjin hamataa dubartii akkana godhaa oolaa mana fidata jedhamiti kaayiroo keessatti Hamzaan dubartiin hin tuqu ittiin bu'u yoo wajjin bultanillee ani wajjin buletti. Isintu jedhee Iluu rabbi jedhi waan kana gadi fageenyaan nu qoradhu rabbi jedhi. Qoradha. Ol baafaatti miti dha. Daa'imee ol baa. Me gaafee sirrii Eleveetarri hin jiru jedhaa turte. Ayyee. Gaafa daas. Dhiiraas ta'e shamarranis ta'e dubrummaa beekuu ni dandeenya. Ta shamarran hin beeksi. Anin beeka intalaatti. Amma waa hedduu nu keessa haadhuu deematti Saayinsiin akka jettutti Maa wallaalamaa kan intalaatti tuqxee ilaala. beekuu danda'u. Saayinsiin akka jettutti dubrummaa namni beekuu danda'u hin jiru abbumaa beekaa. Teekinooloojiin haakima dhayixeemma shamara takka dubrummaa ni qabdi moo hin qabdu laala yoo jetteen doktorri si himuu hin danda'u.
meeshaan teknooloojii talaalaniini adda baasaniin hin jirtu. Okey, asu ani amma fakkeenyaaf intala tokkummaa qabdu hin qabnan beeka. Doktora maal barbaachisan doktora. Akkamiin beektaa? Duraan dhaaballan tana. Itti dhaabee laala qabaan ofii. Hima beekamuu hin danda'u sanii. Akkamiin beektaa? Beekamuu hin jedhe. Abbichumaatu isiniin qabannaan sanuma amanna. Dhiirtinis takkaa dhalaan agarree garuu fakkeenyaaf isin jaalala tokko jaalatteetini. Amma gaafa gaafii yoo isaan wal argite isaan wajjin taa'anii dabalata ni baraka. Ati chaadde waan ofii waa Virgiinii qabdaa miti ati hin beektu callis. Asu. Iluun akka waan ofii narraa fudhatee dhimma dhaggeeffadhaa jedhe. Amzaan fudhadheedha. Maal asu akkami beektaa? Waan qabu. Okey, qaamni Virgiinii qabuuf hin qabne tokkoo miti. Wal addaa jechuudha. Singal akkasitti beekuu dandeettaa jechuudha fakkeenyaaf. Qaama qaamaatiin ni beekta. Wajji ciiftees ni beekta. Akka bakka kanatti wanni. Harmaan beekta. Harmi kunniin akkana dhaabata Virgiinii qabu. Kun ammoo baala siraan jala No. Mootummaan abbaa irreetiif guntunni dhageeffadhu. Mootummaan abbaa irreetiif guntunni shamarranii yeroo kamiinuu dhaabatee nafu. Kun ammoo achumarra jira bara saniif jedhani waan achirra bara faatee dhaabatee nafu wanni rajjaaniin dhaabatee nafu wanni jaameefi ila dhageeffadhaa isin hima guntunni dubartii kun jechuudha ila dhageeffadhaa iluu kamzaanillee guntunni dubartii kuni wal adda tokko dubartii takka yeroo laalte heerumteeyyuu ilma hoosiftee kan harmisii dhaabbattu jira qabduu hin barbaachisne jechuudha. Maaltu wasaanidha? Foon garaa isii harma kun harma isii kana jechuudha. Harma isii kana jala jirutu iyyuu kan utubeetiin harma isii san ol qabutu jira sirriitti jechuudha. Heerumte osoo hin heerumin ammoo jechuudha. Osoo hin heerumin osoo ilmoo iyyuu hin hoosisin kan jechuudha harmi isii dafee jiguutu jira. Maalirratti wannoo kan hin qabne jechuudha. Foon garaa jalaa kan hin qabne. Mee dubartii baay'ee laala haadha ijoollee lama ijoollee sadii harmi isii qabduu hin barbaachisu. Dubartii takka ammoo tama wanna jettee yoo heerumtee yookaan dhiiraanuu waliin argini harmi isii jigaadha jechuudha. Summaan inni foon qaama isii santu jalatti ka jirutu iyyuu harmaa ka jala ka jirutu iyyuu irra murteessaadha. Malee harmaanni beeksisaa hedduu haasooyte yoo qabatte tokko yoo qabatte maali kalatti hundaanuu waa ka hun dhagaa keessa kaayanii jedhan kaan ammoo ispoonjii keessa kaayanii hunduu ima lallaafa hayi. No. Intala takka amma fakkeenyaaf tagisee hunda dhaggeeffadhu gaagaa haasooytanii namarraa baasa. Miciyyoon takka amma fakkeenyaaf tagisee hunda harmasii kan harkaanis numa laayittu. Tagisee hunda ati isiitiin akkuma feetes gootu harmisii numa dhaabbatu jira. Foon ati baantullee jira kan hangabne. Dhabee wal dhaba akkuma isin baantanii. Laakiin garuu. Dubartiin maal taatu? Yoo tagisee hunda harmasii kan numa sokkoomtus. Foon ati haasooytu kanas jalaan qabne. Normal adet numa dhaabbata harmii nama tokko. Namni tokko immoo osuma miciyyoon saayinsii ana miti kana saayinsiitu jedhe ammas abbaa fedhe gaafadhu. Maal jaasaboon nuti saayinsii maal jaawaan. Haadha faatee ni jira. Wallahi dachii tarra ni jira. Nama magaalaa kana keessatti borsi garsuu danda'a. Ani argine bar wasaanyiin foon qaama isiisani malee sukkuumte sukkuumee fi miciyyi singira dabar harma dhageesseetiin. Wala amma fakkeenyaaf miciyyoon amma siin juutuni fakkeenyaaf jaarsa qabdi ilmoo qabdi waa hunda qabdi qaamni sii qallaadha laakiin harmi sii akka dhadhaabbata. Maali qaqqabdi ati kana? Jaarsa qabdu wannoo qabdu. Dhadhaabbataan jee malee qaqqabata jajjabinaa fi lallaafina hin jenne waan kana adda baafadhu. Akkuma iluun jee waan kanarratti dhadhaabbataan siin jee akka ati immoo jette atillee dhaabbatarraa dubbachuu turte foon tokko as jala jira qabee dhaabbataa ni jette. Sanii miti osoo foon san hin jirre kan dhaabbatu jira. Ammas intala dubraa mana warra isaanii osoo jirtuudha kan namni takkaa biran bayini harmi gahaan dhura bira jiru jira.
Hamza dubartii hunda kan tuqxee ilaaluu dandeessa malee dubartiin harmisii jigaadhaaf harmisii dhaabbataadhaaf durbummaa qabdi hin jedhamu si galee kan qabdu maali yaa akka waa'ee dubrummaa meeqaan hojii dubbanne amma bakka sanitti bakkiin haadha faateetti deebisee harmi foon tokko as jala jira ol qabaa isiin jettirrattiin deebiseef malee ammaas dhalaa dubrummaa qabduu fi dhalaa lallaaqamtee fi dhalaa hin lallaaqamin yoo bira dheeyitee miciyyoo tana bakkuma isiin lallaaqamtee tan namni amma itti fayyadamuu fi tan namni amma galgala harkaa harma suqqumuu fi ni jiraame takkas akkasiiti lallaaqamu jechuun. Taakasiisan amma fakkeenyaaf kanuma dheeyitee intalli tuni yoo dhiiroo intalli tun akkamii intalli tun waliin laaqamte moo walitti laaqamne jettee gisee dheeyite fuutee gisee fiinta. kunuyyuu gogaan qaama dubartii kunuyyuu waan tokko yoo wal fuudhan citutu jira kan dhiira yoo walii yeroo isin laayifii dabarsine citutu jira qaamnummaan dubartii kunuu kammaan durbummaa kunuyyuu hedduu wal dhabaa jechuudha. Argitee wal dhaba maaliif akkuma dubartii takka yeroo operaasyoonii godhaniitiin jedhanii garaacha isii kana laalkaa meeqa muranii daa'ima. Wanni haati faate illee dhugamaanii. No wallahi idu amma la hada faate ta'uu hin beekne kayyattu maal jette badi asii waan nufi badi asii siyaa balleessu ta'e qaqqabdee bilook na goote bar. Anti lama na fatia kan to waan binam biro ta'e hin deebi'u ture dhagayi nama biro ta'e to siduunaan bilook na goote hin deebi'u ture. Annamni ani eenyummaa isaa iyyuu hin beekne dhufee as keessa bilook na goote badi asii jettee bilook na gootu maanarraa rakkattee fayyadaman maa giraa na gabbayee yyan ani wallahi rabbiin natti ragaadha ashaangulliti sana ammeenyaaf ittiin argine rabbiin natti ragaadha. Anak kuma wanna tokkotti irratti erge ashaangulliti sanuyyuu ashaangulliti sanuyyuu akka takka qofa irratti erge dhageessa harka takka qofa irratti erge ammas gartee deemtee nama fatii argaan feene nu hin feenu nama maaliyyoon feene nu hin feenu achi baga fatiyaa baga annu fatiyaa jibbee isiin fatiyaa jaalatte isoo kee rakkoo hin qabu taani ammoo bakka isiin jirtu dhufaa fi kayyattu koot rakkoon qabu anis shaara nuuraddiin gubbaa jira sa'aatii feetetti dhufuu hin dandeetti maal dhufuun gaafa dhalate duute welcome rakkoo takka hin qabu jima sagalit dhalanneenti eenyu torba dhalate eenyu sagalit dhalate kan nama dhageessanu wi nama kan maal jibbaa jette wallahi siduuna maal jibbaa akkasi godha ana akkasi godha eentu rarraafatee nu taa'ee kan jaan gutakka please okay sorry khayaddu baby isin lajmaan taraanin gaafii sin gaafadha وأنا فيكو حنقانا سقافة دوتي ميتر في قاسم بليس هكما ميتر في كاسي قافين سقافة دودي بسيتي أكاونتي وأنا فيكو جو هنا على فاتي توني بيتات بيخو وأنا فيها جو مع كيسها وأنتي عشان قولي تكونوا سنين قد أي ميوت بليس ميوت قد وأنا فيكو هكماني بيتات أنا بقول لا والله هتارجع يعني اسمه يبر. أوكي هاي بس ميت قرر رجالتهم أكستانا دعو قرا سنديدتي ميجرا هكماني سنبيخوت جايجرتا على فاتة توسي هاتفاتة سنبيتو هاتفاتة يرو هدو جزء لايفي سنتو هاتهو بكمنا نما جزء يجرتو هاتهو نما جرجرا خناتو جلد فيه وانا الدادا جلد بالرئيس واني ننتقل الرا akkasuma gastii raayis namoota adda addaatu isii wanna joo gartee in qoodneef jechuu akkasittiin kaayan jaalalallee osoo hin ta'in namoota garii jira namaan qoodne namoonni kanaaf waan deemanii waan badduu barreessanii jecha laalcha ummata sanii qabduun sila waan simbeene jecha isinis simbeeku itti dhuguma san deebisaasii godhuu mala saniifuu akka malatti wal fahamtanii dogoggoratu umamee jiran fakkaatan kanarratti illu maal jettati
Asu ya dubbisan mana torke jeddu nawa sabar ndagau. Dubbin gabab dumachuno walimbe gani walimbe ne wallo. Ya wa walimbe ne to gore sinji tutuma. Tuttuqeen followers jijjiirree kan namni biraa fa'aa jira siigalee waan ofii gajaru siigalee sitti yeroo baay'ee wal bira dhuftee na argina. Oma gabaabduu jechuun wal beekuu irraa wal lolan malee hin jira neetworkiin. Ni jira. No, te così, che tale ma già. No, te non gli devi amma jira. Amma deebite ani mamma. Yaa maa Ikmaani oma jettellee amma waan waliin beekneef as baateellee aartii yookiin afaanuma keessa namni kana caalaa waliin jedhu seenaa osoo waliin beekne irra tarte jechuun haasa'uma jechuun malee lolaa fi jibbaaf osoo hin taane haasa'uma akkanumaan haasa'uma nagaa yookiin haasa'uma isa nama sanii akkas ta'uufaan mala siigalee uummata xiqqoo irraa wal lolan dubbii isaanii barsanii fi akkasuma dhiisaati afwan jedhaati walitti muufatinaati isin teessaniifuu biyya jirtanii baqattummaa keessatti amma fakkaatee maalleen. Maarra wal loltan daga yeroo kasi dhuftan waliin ta'adha jaarsummaa akkasiillee waan maali har'a akkasuma waan barbaachisu hin jiru siigalee akkasi haati baateellee hiikumaallee na ishii dubbattu argine haati baateellee akkasi namantuutu nama dhiban wal dhibdanii miti jecha barbaadeeti kanaaf afaan ofaan waliin jedha. Yaa dhugaa jarri lachuu nama geewu miti. Afaan waliin jedhaa isaan lachuu. Dogoggora malee kun nama geewu misaan lamaan isaan lachuu waan hin harkarraa dhugaa. So kanaaf ati faatatis akka malatti fahamtee waan waliin beekne jecha afwan ja'a kanuma. Jamaal maal jetta? Walaa waan hojjete waan gaarii beektaa. Because isaan lamaan waliin beekanii. Hayyoo Fasiyaa dhiifamana godha. Fasiyaa isaanii miyuutii jalaa baasi. Meeshiin godhee irratti barreessa jedheen diqqoo miyuutu. Okay. Ani waan jorgi namni sala man wal beekani kam agartee afon la wal jaalitu wala romale wal takka point takka jiru beet amma so wal matta ararama kanuma miyuuti irraa kaase arafaati atillee kaase maanno ijoollee maa nama ijoollee naa taphatu asuullee sorry waliin bare ilu dhagayarta mee itiin amma bare hin beekne waan ofii jettee miti. Bar yeroo bilook na gootu san bar badi waan ofii asii jettee kun hin dhageettifatiyaan qarbii ofiitiif dubbatti bar badi waan asii waan ofii badi asii jettee qaqqabdee bilook na goote bar argitee qarbii ofiitiif dubbata namni tokko waan isiin jette arge badi waan ofii badi asii jettee qaqqabdee bilook na goote bar gadi qabdee tokkoffaa fooloo kiyyaanuun beeti fireeshidha miti tiktookiidha fooloo diqqaateetiin jedhe kuma beeka 17 akkam baadhattee deemaarti tiktookii keessa fireeshidha miti osoo beektu bilook na goote garuu waa hundaafuu siifi haasoodhaa fi amma warrootas keessa jiraniif iyyuu annifama godhee jira rakkoon qabu. Omaanuu waliin geenu nan beektu isin beeku nan bulchitu isin bulchu. Waan ofii malee rakkoon qabu. Adama piikcharii biraa irraa qabdu koo hin deemini. Isiin haadha faate. Rakkoon qabu kalaas iluu kan koo dhiiseera naan isiniifuu jecha dhiisee jira jedhee baran rakkoon qabu wallahi. Akka garamanaa uffanna waliin jedha. Haikuma kaasiyatillee uffanna waliin jedha. Jechuun waan irra wal loltan hin jiru. Ani dhuguma kiyya wallahi maqaa rabbiitiin kakaddaa dhugaa haadha faateen hin beeku. Liivisiitu jala dhaqeetiin ilaala. Garuu waan ofii kajoo kana maqaa isii kana hin beeku. Maqaa isii jijjiirratu isii kana takkaan hin agarre. Bakki inni nan tokko yoo mana fayyaa ta'e malee mana faamii ta'e malee mana isii gizee takka ni ilaalaanu. Garuu waan ofiitti maqaa isii jijjiirrachuu an takkaan agarre. An TikTokii kiyya takkaan rafaata jedhee moggaafadheen beeku obboleettii koo TikTokii kiyya jalqaba qabeerraa ilaa amma waan ofiitiin moggaama waan ofiitiin TikTokiin kiyya. Maqaa kee ta'uu ati ta'uu sin beeku. Garuu haadha faatee bichara footoon si beeka. Liivirratiin si arge bas. Tasayin alaa sin beeku. TikTok kee jala dhufee akkasitti waan si takkatattalu hin qabu. Saniifuu sin beeku. Maqaadhaan sin beeku. Igma amma wal barattanii iyyuu inshallah. Isiitu barna beektii beekan nagootee joo jirtii bara boo annama wajji waliin ga'u baleen. No kakataar tiisiillee namni maqaa waan ofii namni muslimaa maqaa rabbiiti waan xiqqoof hin kakatu akka beekutti. Wallahi isiitu beene ammallee nama na arrabsu miyuutu maan godhuu qaba dhugaa namatti buloog godhuun qabu garuu ammoo maqaa isiitu beekeeti kaniin godhan kana kaniin ibsa godhuu fadhe malee hin beekuunan isii. Yeroo tokko keessa yoo seenin nama biraallee soo dandeetta. Kanaaf amma atillee soorii jedhiini. Haadha soorii jedhiini waliin lola.
Video isiitiin beeka malee hasoo akkaawuntii isii maqaa kana waan ofii hajoo kanaan akkasittiin beeku. Isii haadha faatee akka taateen hin beeku. Beekti nama irratti hin arge yaani fuula isiitiin beeku. Abbo maasinii Akkaawuntii kana hin beeku. asu waan dogoggora mucayyoon tun taate. Ani gaafa meeqa maqaa osoo laalin piikcharii laale dhiira wayii irra kaatu intala see dhaqee dubbiseen. Taa'ee laalee ogattu kun namni dhiira intala sanii. Dhugaas hin jedhe yeroo tokko tiktookii irratti hin dogoggorte. Anummaan kun jechuudha dhaqee gattu qee intala san see nagaa akkam jedhee maali yoo jedhe booda wallaa ofi kolfee yeroo tokko wallaalle. Yeroo tokko bar namni laayif himamma kun uffattiin ayiteettu nama tokko ayikeettee isin bakka biraa teettu. Waan mana isaa fa'aa banate si'a namni gariin. Nama meeqa nu bira dhufee mana nama hartamu keessa. Ara qoy waan maxxamaa taatanii warra osoo gullitti naannoo jettanii fedhu bakka naan kennina. Darbatee na baasee ka'e. Baheen deebi'e. Naan kennina bakka. Boksiin maan Hello, dhagaye dubbiin ta'eeti. Ala beektaa namni. Adeero. Dhaggeeffadhu haasofni fi neebarra deddeebi'u jira. Warra tokko irra deddeebi'u jira. Afoolla walii jedha araarabaaf. That's the point. Amma akkas jiru malee halkan guutuu karuma kan haasofuu hin dandeenyutti wal araarabaa bakka dansen. Afoolla waan rabbiiti. Wal araaramaati. Isan booda waan biroo dabarraa jechuudha. Case close. Isin akkana jettee isin akkasnaan jettee doesn't matter. Si beektu baatee let's continuous. Karumarraa haasofuu nas halkan guutuu. afwan waliin jira gafanadha. Afoolla bichaadha walii guddaan. Eegma afwan jedhe. Bakka dabaree yaa foon jennee halas. Alabaati afwan jedhe. Soda afoolla jeekaati. Sodoti afoolla jeekaati. Jee wallahi jeetiin jira bare afwan. Jeetiin jira. Afwan jedhe waan ofii. Inu shaaja dheeraa nyaata kun tarii sanyii dheeraa. Case close. Afoolillah. Ilu shaan jedhin. Fatee andee. Fatiyaa. Kana maatti dabaltee. Akkasiidhumatti shaytaan irrajiim shaytaana sana naggabaaseetuma hiikma miskiinaa fi malee ani silaa irra hin dhiisu akkaataa haati faatee nama wal loltu kan guutuu godha. Haa ta'u hiikma miskiina waan taateef ani walitti wanni godhuun barbaanne nama akka haadha faatee soqee boru galgala isinii fida. Haati faatee xiqqoo dibbii wanni kana barbaaddi sii galee jajjaba wayii fuudhee sii fida haadha faatee. Dhiira molalaa filatta. Lakkaanam. Ayilu. Yoo mul'ala No. Eegma. Normaali bara ekma. Eegma abshir taphataa jirran taphannaa eegma dhumate abshir yaadiin irratti yaadiin Normaali. Za'a 24 keessatti namni yeroo takka yoo wakabaa'uu baate haakima dhaqee filaaluu qabaa'u. Fayyaan qabu namni sana. Deebii ariifaa manaa godhi dhugaa rabbii bakka xiyyattu sagalee ol kaasee dubbachuu kiyyaaf nan dogongoreesse. Maan qabus maan. Deebiita. Fatiyaa maan gaafatti mana isii dhuftee akkanatti surree baafattetti itti waslaasta. Ani mana jinnii tanaaf hooloo isii ofirraa deebisee kana booda mana isii aadaa hooloon goonayyuu ammayyuu mana isiin dhufu kana booda jinnii sheexan isiin nuti baartuun sheexan irraa jedhu. December, Mr. Abafte, Swedinani, my baby. Nama meeqanna bilbileetiin barana dhugaa rabbi baaba. Nama meeqanna bilbileetiin ani injiraa miti. Intaloo maraattu san ofirraa dhoggisi lamaaf akkati si arrabsite nama meeqatu naan jenna. Namni garuu hin beeku miti. Akka lafa wanna jedhee dhufee tiktookii gada seeneeni hooma dhugaadhaan naan isii arrabsoo kan ammoo isiin dhugaan na arrabsitu kasee aaru baay'ee jira bara. Bilbilanii si maraadhaa biyyaa ba'a bismillah. Adabadhaa warri maraattuu naan jettu wallahi adabadhaa. Anu gaafa duraa. Abaari wallahi irraa argatta fatee ana maraattu siin jedhe wallahi abaari. Anu duraan dhugaa san ture bar. Anu fiko. Reedii fi sidiinaa faammaatti usanii jara kana maalitti na raarsineen jechuu ture bar anu. Wallahi hasu'an. Ati halaala keessa akkas jetta an qaamaan bira jiraadhee. Reediin gaafa reedii ijoolleen kun rakkina walirraa yoo qabaatan maaliif walitti ilaaltanii na raarsitanuu jedheen. Ara jarriin qoosuun taphatuun aan jedhe inamanni sanuu galgala naamane ka galgala aan ala ba'ee lamman jaraa argee qaamaan jaalalli walii jarri walii qaban iyyuu adda abbo. Inki jibdii allachuu.
Insobii wallahi waliin jaalladha. Ergattee qamaate wal arrabsaa oolte wali qamaate wali dubbii hawarra kaayiroo tana amannoo eega dhiisne turre beektaa nuti lola isaaniitiif tola isaanii adda wallaalle. amor reefi ora kaayiroo du'e namni du'e jira jedhu hin jiru walama. Hin amannoo maal feete. namni miidiyaa irratti wallalu waa'ee kaayiroo mistira jara sanitti immoo namni miidiyaa irratti wallalu hin soba lafa irratti walin lolu. Inni lafa irratti immoo wal jibbu sobee miidiyaa irratti wal ashqaabbata. Sobee wal afarsaa miidiyaa irratti. Inni lafatti wal jibbu jechuudha. Akkas faallaadha wanti hundinuu. Nama Yoo tana ajandaa nu fiduu dhiistanii bara ajandaanii kan korratti Dari bukan mengingat berkata ini kilorik seru ke agenda nabangnya nabi. Ada Fatih wallahi juga jadi wallahi. Dabaree naa kennaa. Kaleessa galgala haati faatee nyaattee lafaa ga'uu Nama dadhabdee. jamar teh mahal. Ada kenapa ringsa bedai kata kayu makan om nepayang kabdu. Ada mana kita pada di wan birawan badai nasain nama ashila gay. Menjerami di bos bira jirawan teh famas. Bulti nanti kena bibti. Yero ini jire wan berbeda nanjeri. Ada asu intala gosarraa fuudhanii eessaa fuudhu eddati. Safuru dati gosar rafute. Gaafii gaafata. Asuu gaafii Ada nur ada masih siduna rafute me ame nun rafute me na himme siduna rafute siduna iriya siduna. Asuu gaafataa jirra maal irraa fuudhu asuun eenyu dhalachuu dannaa jaabsiisee bara. Gana isinit dhufaa bara amma qaadhimaa bara. Nikaa gana nu gootanii. Osoo wannummaan fedhe galee ati jechuudha kan osoo nu jirru deemtee asii jimma dhattee jette gabbara kenna nyaattu akkam. Duune biyya Mali wah. Wailu. osoo asitti shamarran arsii tartiiba deebitee itti boottu asii ka'ee jimma dhaqe. Sanuu shamarran jimmaa keessa osoo burtukaanni meeqayyirtu dhaqee kan namni rabbii jedhe. Ani wanni biraa yoo gaafatte malee gosa biraa yoo gaafatte malee nu warri sikkoommandoo haadha faateen beeku. Dukaana bar indaganaa dhalattee ana fakkaachuudhaaf ana akkana cabrarra'ee taa'u jechuudha. Shamarran jimma dhugaa rabbi mandariina kun honjidhaa miti burtukaan obboro ganama mukarraa buute fakkaatti. Kana eessuma akka fidatan rabbi haa beeku dhugaa rabbi. Malee akkasii haadha faate itti himii jedha maal itti himti. Dabarsite gaafa jette akkasitti hidhaataa qilintoon keessa achi keessatti turre. Nama kabajaa qabu wallahi maammi biloo gootaan man qoosti dhugaa rabbi. Maaliif qosti maal abbaa Fatee haalleen hin qoostii bara isiilleen hin qoostii miti. Wallahi si jaalatti rabbi kakadhe bara nama si dinqisiifatu isiif saadiyaan neenga dagalchisiin jedhe sun akka ati mataa fayyaa hin qabne hin beekani namni isiin jedhe si dinqisiifataa bara. biyya arabaa jiraattu qalqileensa waan takkas jiratti dhuftee dubbannaan akka abaaci. Dhiiraa barate Fatiha. Ashlaala. Ni warra haadha faate beeru guutuu gargaartan Rabbi jaarsa kana rabbiin nama naannaan kenni ilaalimee jala taa'ee beeraan baate ergee kana. Beeraan baate si ergee kana gaafa beerri gafuutee dibsi gootu inni ammoo dhaabatee si dhaala. Ay Suudina. Itti mimee. Jaarsinuu jaarsa akka iluuti jettee itti mimee. Jaarsinuu jaarsa akka iluuti jaarsa jechuudha. Jaarsooti irratti qoosaan beekne. Ayyoo maal jettaan? Maal balleessee illuun nama jaalatu nama isin wajoon fadhu dhugaa isaati. Sanii miti bar maali beektaa? Onnee kanatti horeetiin ati dhiiraa bar ati goota bar dhaqi mana gaafa biyya ganee dhaqi mana haadha ebeluulee gafuudhi tumi jechuun oolu. Dhala akka isiif rahaa dhorkitu dhiira akkasii dhiiratti dhufte bira dhaabbatee dhorka maal abbaa shiree? Gaafa laali kaa dubartoonni jechuudha beerri hambaa gafuuteetiin isii lafarraa harkisu rabbiin na agarsiisu ta'a saree waliin gaafa biyya gaa. Calliftu sanniin nama Yaamna gaafa si jaadama. mirga namaan tuqin keetii sin tuyisiisi waan jedhamu tokko akka jedha aliin. Lakka abboo kiyya jaarsi kiyya akkas hin jedhu anatu sirraa qaba nama kamiinuun tuqinnaan jedha. Maay beebii akkasiimi? Ani bari gaaf tokko Jaarsa wayii qaba. gorsaa ati kannitu dhaggeeffadheetiin shamarraniif. Ayi waan ofii koo hin jedhu gaa. Ani amma asuu haadha faate eessa jaalatte isa viidiyoo tokko si erga ka isiin hin dandaseettee jiidee dhabde tokko.
سجالتي هذا فاتي danna sajette مكية قوتو جالتي قاعدة سجالتي مالتني dhagaika daansi gaafadha alafaate daansi gaafadha nameen eega dhagaika haati faatee asuu wajjin osoo sirbitu sosocho'aa dhuftee miila tokko kaan duuba deebisa jettee lafa dhooyitee dhabde viidiyoo sana فورمي كناداتين ستايلي دابر فورمي قيري kana inji gaaree warri barjiitee dhabdeeti miila tokko نو كوسي دغلت دبني أشي لفاكاني سيربا ونو تولتولا ستايلي تولتولا خيسبو حمزة يوم نرجع أبغى جنبيل فتني كنمبر دابته كنو يجري أشي كاي كلا جهوكو يجري Gaafi qaba. Hamzaan kun kaaroo keessatti paapiloo ta'ee jira na fakkaate. Hamzaan kun agartee dubartii adda addaa kana Abaamoo jimbilfatanii kennan itti dhiise dhaabatee kennee ka'ee deebisee kan lacha hoofoo eegale. Aboo Hamzaa ol fidaame Hamzaa tokkotu jira. Haadha faate amma maashaallah iddoo qaamni kan hojjetee jirta amma akkam isaa kalee argee. Argitee bullooti. Jiima deebite qaamni kan bu'ee jira. barani wallaalee namni na hime wallaahi kaasii achi deemtu tokko Innu bal ispoortii agartee malee ispoortii agartee Innu egaa ispoortii agartee haadha faate agartee qaama kutuutti. Taayitii uffata adii uffattee bakka bashannana eegaltee malee wanti Torbaan takka keessatti bara akkasitti hin jiran rakkoo nama dabbaan abbaasaa jira hin dhiise malee waan dabbaan abbaasaa roojjete. Bareedaa daadhiin haadha faate maallaqaa namni sirbatu dabbaadha. Dabbaan guddisee akka malee. Dhugaan seenaa guyyaa tokko sibiila isin mul'isanii jimii deemna dhan achitti hin deeman takkattiin isin. Maalifoo? Muudiidha ispoortii hojjetaa jirti intalli jajjabaa jedhanii guyyaa takkan dhayti piikchariin kaati mana keessa achi keessa teettee digdamii kanarra sa'a digdamii afur kaartoonii heelee kaayatan fiddee asitti mataa nama nyaachuu irraa achitti abiin manaa bahuu Haati faate osoo manni jimiituuf hin deemee balbala dura dhaqee hin dalaytu kana booda aman. Isin barbiddee Dhugaa rabbi amma kun hojii lammaffaa eegale wallaahi ilu. Eessi eessa baafte haadha faate eessa baafte mee nu mul'isi kaashi bakka baafte ji'a lama eega dalayte meeti lawxii nu mul'isime dabbaa baafte moo dabbaa Maa kana jala areeda haa baasuu heddamu sida areeda haa baasuu heddamu sida. Areeda baasuu heddamu. isin deena fruuzii walitti nyaataayyi ani dabbaa baasaan jira jetti barname ispoortiin akkanatti. Hamzaan illee daddafee lakkoofsa tokko barreeffataa daalmeera keeppii harkaan qabatee. Gaafa maal sitti ati mee Hamzaan akkasiin nu maraachitanii as gubbaa. Hamza is baby. Hamza is baby dhugaabee. Hamza jechuun Gaafii qaba gabaabsee gaafii. Maqaanutti Hamza gabaabsee short ansariidhaan jechuudha kallattii gabaabaan Hamza yoo ibse. Filiis gaa wal cinaa bakka Fekkatoo malaa taadha jechuudha. Dubbadhamsa. Mee rabbii si uume sodaadhu haadha faate. Haadha faate jedhin ayyaanni haadha faate faallaa si adeemsu jinni haadha faate sila haadha faate hin jedhin. Dubbadhu qajeelli. Gaafiidha filiis. Mee rabbii si uume sodaadhu gisuma tarkaanfattu maaliif akkasitti tarkaanfatta kadhe. Bishaan utaala. Abbaa ta'e istaayilii gaafa duraatiin argiteen sanii ka gaafa duraa shaanxaa waliin baadhannee galle sanirraa jijjiirree irra nu ati bakka san hin jiru. Wallahi ni dabalte daranaa akka tokko deemte kaate akka eerpoortii shiita kaatee deemte kan namni irraa haasa'u sanirra kanarra hama. Varjiinii irraa fudhattee maa akkasitti tarkaanfattattaani maal jechuudha maatti qoosta. Maal jechuudha. Maatti qoosta Varjiinii irraa fudhattee maa tarkaanfattattaani yoon gaafa achii dhufte nagaan deemte. Qoy silkii taaniin bara amma viidiyoo silkii taaniin banee isin garsiisu silkii saniin asuu wajji dhaabbattee miti. Viidiyoo asuu wajji dhaabbatte xiqqoo namni wal dura duubatti hafee gizee taphatu ni jira. Sarrakkoon qabu fakkeenyaaf. Viidiyoo isiin karaa deemtu asuun duubaa waraabbattee tiktok isiirra keessi tokko jira kan isiin dimbish isaa deemsisan. Amma namni riikardii irraa qabatee irraa Janni indoomii dhufatiyee janni indoomii keetti si baasa. Ati si afati ammaa kaata afati ammaal gootem. Dhageeffadhu hidhuu dhageeffadhaan dhugaa irratti hima.
Hamza damana jedhaaf gubba kireeffatanii waame Hamza fi Mubarak naannoo tokko galanii beektaa Fatiyaan diya ganama galgala mana Mubarakiitiin dhabam dorga Hamzaan achi galee liifti jala waliin ta'anii bar bakka dheengadda saadamitti viidiyoo waraabesan Hamza Fatiyaan achi jala ta'etti liifti jala waliin ta'a kun liifti mana kiyyallee dhuftu rakkoon qabu. Waan si gaafatan deebisi. Amma gaafiin nuti si gaafanne laalama fakkeenyaaf. Waan gaafa dura abaaboo baarmetaati taawula gubbaa baadhattee dhufte sanii achirraa jijjiiramne irraa anta gaafa ati boole fuutee galteen sanii miti isin jedhe bar singalii hormetti. Itti sharafte haadha faate warra bulkaa. Bakka kante atuyyuma abaaboo namni dhaabatee namaa kennu ati taa'ee jimbiilfatee namaa kennu dhaabattee kennitee kaatee kallacha hooquu eegaltee bira kalquu kormaa. Abaaboo jaalalaa namaan kannu abaaboo qoosaatiin namaa kanna dhageeffadhu. Abaaboo qoosaa akka taate istaarii akkasin namaa kennama dhuga rabbi firooree diilaalimee rabbeedha akkatti seenaa kenne gaafa iidaa san. Waan amma ani sanii ati immoo gaafii namni si gaafate deebisimee rabbii jii ati jeeta akkam ati cheetu galtee kallacha kan keerra qabachuudha malee abaaboo jaalala namaa kennuudhaan taatu dhiisimee hamzaa kiyya booyaan si dhaquun malee bakka jaalalaatiin hin taatu. Ammas amma waan takka waanuma takka gaala jechuun taatee mitun marsaa ganaa ki gootu yaani waan takka yaadate akkuma obboleetaa gootu. Ana kakaashaan adda baheetii kasaaree lamuu kasaaraa maddaan kiyya kana fayye erga hasoodhaan wal jaalanneeti onneetti na fayyite. Nama dhaggeeffatu namitti akkuma waan akka girisaa jayya dhaggeeffadhu ogaa rabbite haasoita. Akka gootu marsaa ganaa amma kana biyyoodhaa. A'uuzu billahi. Marsaa ganaa. Hatiyyeen miira keessaa baay'atii miidhoo illee na jibbitaniidhaaf beebiin kiyya nan jibbu beebii. Iluun nama hin jibbu. Diinota kiyya kanarratti mee yeroo takka say my name. Say my name jeemna. Say my name jeemna. Fatii harkana jala korrojjee gargala miiseen jariidhaan iluudhaan say my name haa jettuun. Baby, I miss you. Ambar kana dhibu. Waa. Ati faate. Baby, miss you jalla wallahi. Gizee istaayila isin gassiifte hunda ati faate akkana taate ati faate akkana goote maa jettan. Istaayilan beektan isin. Ankara jedhama. Fakkeenyaaf eega sirbuu duraan oolamin akkuma asuu miira sossoobsu isii waanta miira sossoobsu isiin ooltu. Istaayilii habiibii kiyyaa akka istaayilii akaakayyuu kenna kazaban akaakayyuu kenna sanin socho'uu dhiibnee irra manu istaayilii formii kanaa dhaate. Jilbi kee hin jabu akka asoo Ingilish jettee jilba cabsitu keemaa hin cabin. Akkamitti jiru Hamzaatama yeroo sirbitee yeroo viidiyoo hojjettu mana keessatti jechuudha haayilaandii bishaan itti dhuddee kaatee girgiddaan tumtu san akkasii sirbuu dhabee. Hafanii guddaa fardi dhaabbattee gootu fardi qoosaa hafanii gootu. Haayilaandii bishaan keessaa fita jedhee achi darbannaan inni ammoo girgiddaan tumaa mana keessa zozzooraa baruufiin akka nama hin jiraa miti waa gatatee jaartii wallabee kanatti. Sejala zaafadhe walla. Rakkadhe si Fatiyaa wali. Fatiyaan leebilii jechuudhaaf teebilii jetti. Jilbi kee hin jabu. Harkaan battu miila feetaan mataas qaba. Leebilii jettee leebilii jettee. Ati baay'ee qabaa yeroo si baratte. Isin lafa waliin takka qayyaabe wal. Akkuma asuu miira cabsitu. Ati kun nama jechuun qoyame naada faati nama cinaa haasa'uu hin gaafatu. Naada faati nama cinaa haasa'uu hin Amma Hamzaa yeroo viidiyoo waraabu hundaa miira keessa gala. Dhiirallee dhaltullee garuma kokkee kana qaqqabachuudhaaf itti siqa. Duruu qaqqabatee abdii muktaar walii waraabu qaqqabachi itti siquudha. Kaari maaf akkasii wanni akkasii maa barbaachise? Fatiyaan osoo akkasii qaqqabattee wallaahi hin bootti miskiin abduu ta'eyyuu lafatti. Waan gurguddaa akkasii kan nuti hin dalagin gabbaate haayiroo dhuftee haayiroo illee maqaa balleessuudhaa tokko ta'a gorsa gaafa yaani wal gorfannaan gizee gabbaatee deemtu magaalaa tana keessa if cinaa eegaatis hin deemin jiitu maka normaala kan dhabu jiidiyam. Ammaas gizee tarkaanfatu dhageeffa dhugaa gorsa. Cinaa eegaan deemin jedha rabbii jedhaati. Ati bari namaa miti bari namaa miti hin jedhamti gaariin fardaa kun okaas keessatti timaatimii fe'u tokko bar ladda kan kee gahee qiliilii osoo jedhe waan keeffis irraa fuudhee seetaa barati. Nama miskiina wallaahi. Suuqaa kana faallee liibii seenanii
gizee karaa deemanis likkii tarkaanfatanii ammas Hamza Faatee wal bira jiran jettee maal wal bira jira rabbi jedhiiti. muuziqaa yoo itti banatanillee Fatiyaa fi Hamza wal bira jira. Daddaftee mana keessa qabdi kaamera. Mashallah mana bareeda mashallah mabruk jennee jirra. Faatu na yala jirta. Mana obboleessa kiyya Mubaarakiiti bar mana obboleessa kiyya Mubaarakii ka sadarkaa eeggate mana Fatiyaa se amma yookaan iluun ilaalte achi mana Ay ani mana nu tiyo kuno mana sidini. Mana Mubaarakiiti bar. Mana obboleessa kiyya mana Mubaarakiiti bar. Amma laalika iluun miskiina jechuudha amma maal jedha bar manni Fatiyaa tiyyaa akkana jira roomantikii achi keessa dalagee jedhee gammadaa. Iluun mana Lifti tu kan kasih berbuat. Iluun mana yeroo mana nama deebi warra qarbii argee dhiifama naa godha. Hamza laqeen deebi'a. Hamza meeqaffaa jirta nan dhufa. Wallahi nan dhufa meeqaffaa jirta. Amma dhufa. Torbaffaan jirta. Ayyee qoy. Fatiyaa fi Hamza osoo walis Wallahi yoo deemte wallahi ilaala wallahi awwalsi wallahi. wallahi ilu saree masi nyaate rabbi kakadhe saree masi nyaate wallahi amma si dhufa jettiin No, Indo bakira ka wala bado. Indo is okay. It's okay. maal ilu rakkina qabu ilu jalluusa seesama namni jaartii ofiit ittiin hin naafne dhugaara billaa yajjuusu jedhe rabbiin kenna innamni jaartii ofiit ittiin hin naafne dayyuuseedha. Ati sikkoomman dooni machuun qabdu barjiinii teegatte sikkoomman toonni namati. Naafaadhi. Maali qabdi siin? Oke, tokkorra jiranii faayidaa boodee kana Ati baateen qabdu. wallahi Hamzaan fooqii Mubaarakii gubbaa galaa hin maraatee bar maraatee achi gale Mubaarakaa Ani amma deemeetiin si agarsiisa yoo barbaadde mana Hamzaa wallahi maal rakkoo qaba. rabbi jedhe wala sanii na agarsiisimee keessa deemiti. Yoo tana larga Hamzaan fuula dhiqachuu dhiisee surree godhachuu dhiisee keeppii ofii bichaatti achi si qaba waan biraatti dhiisee addunyaa hundatti dhiisee keeppii isaa bicha keeppiitti ganna baasi. Liiftiin hojjetaan jiru malee islaan hin deema wallahi. Ilaan immoo Shino maa Mubaarakee maa doora arfafaaf doora meeqafaadha maa walitti dhiyaatanii gaala. kan adda fagaatare torbaa fi lama barataa adda fagaata. Amma kinjee torbaaf lama bar jedha bar dhokatee dukkana keessa ciisaa jira wili alafaate bilis akka ijoollee xixiqqoon sin geenye hundi sirraa naasoo adeemsa akkasiin deemu amma kofoo kaatile kofoo sirraa deemu. rakkatte wallahi kofoo tiyyaa waliin rakkatte wallahi. Izeen fi ijoollee xixiqqoon hundi kana waan jechaa oolu. Dirraa deemti. lubbuu kiyyaa jiraadhu wallahi naa jiraadhu my power wallahi ati yoo iyyuu paaworii kiyya ishee yoo Damina haati faate yoo qoosaa faarfamillee dhugasee. Haati faate yoo qoosaa daaraan matatti haadalu Dhugaasii mooni wallaa dhafaate kashiitaan deemtu tokko laalee akka malee wallahi amma dhiyoo tana uffata adii tokko bal'aa haattee gabbaate. Bataam dasdaa qaamni si achiin dhooqaa miti achiin mul'atu achiin minaamin. Taa'e anama uffata adii kaayadhee gadi ba'u sana ta'een nu waliin deemaa jirta. Singil maamii wayita jaarsi kun gara Liibiyaa kanarraa badee zambeelii qabatee Sun hin beektu jaartii namaa taate nama guddaa taate nama kabajaa qabu taate hin beektu waan akkasii haasa'in akka gogaan isaa dubartii irraa hojjetameera bar maakiroo sagandii takkaaf dhabi jennaan Hamzaa dubartii faatee biraa dhabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa sana haati faatee dhugaa dubbachuudhaaf muciyyoo takkaa wajjin. Wallahi akkasii seetti kan keessi eegalaan karaa kana ija walitti dhufnee rabbi nagaan jenneen karaarra jalaa goree bira dhufe. Silkii urra qabattee akka nama nan arkinii hawa guyyaa sana nama rarte akkas hin ta'ini
أما كتقولوا أنا خنين سيدا مرام صوب نون سيفتي لو كان سيدا قال أنا سنجل ما من سنو ويسير كابدي كجبن سيفتي كسيدا قدام جيتان كيف ولا عرفت أتينا بيخا أكنا ما أسونا ما بلي تنا بتشينا قايدة بيته أنغور صوب ما سيقول تام فيدو متى أبد نانغورسين أنو يوسي غورسامان نانغورسي ترى بيدي بالله عليك أنو سيقول وامي كاسي غورس جرا أنو يو يرو أبي مالي وامي كاسي غورس جرا كاسي غورس يرا أنو والله وفتح ببلغ هادو عرفاته فاتيا غورسي يرو تكتب ولا مبارك كتير تقبو يسي غورسي والله أتى نما سيقول واني سيتبيت واني هذا شيء جار سكبدي جار سكبدي فتيا مو ديزاين ماچ से आगो घुस गया थी मच से आगो by the way فتيا شيء تقول ديزاين أو فتم بيت أكتر فتم بيت شيء تقول يا ربي هذا إذا في تقول تاتي برامال قو ده كرشيء تبي تمام مال قرو أرجع تاتي أكسي بيت Taphattoota futboolii taphattoota akka fakkaatteen deemini mucaan dhugaasii ishee tokko futboolii warra taphattu Fatih Ashita gurgurti jedha barkee piisa takkiin illee fidime Fatiyya yoo argite istaayilii bareeda wallaan. Keeppii miidhaan jirtu. Hamzaan tukin Hamzaani qaaliidha baay'ee qaayiroo keessa qaaliin nama. Jammarte maaluma ta'ee bila. Xoorinata barte kun warri arsii maali